akka jirteetti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Gaa barnoota bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhufee guyyaa irraa barnootanii isiniif qabadhee dhufees waa'ifaa paaswoordii utuu namni nutti himin akkamitti iskiriinshootii goonee iskaan godhachuu akka dandeenyu karaa baay'ee qalaalii ta'e tokko qabadhee isiniif dhufee isa kanaafi barnoota keenya amma xumuraatti hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenya kan dhuftan Naardos Tube subscribe godhaa. Chaanaalii keenya irraa barnoota babbareedaa ni argattu jedhanii yaada. Pileeylistii keessallee yoo galtanii barnoota aappii kan jedhu jala yoo seentan barnoota feesbuukii, tiiktookii wantoota adda addaa wal qabatan achi jala argachuu ni dandeessu waan ta'eef egaa kallattiidhumaanii gara chaanaalii keenyaa gaafa dhuftanii wantoota babbareedoo ta'an as keessaa argachuu ni dandeessu. Egaa barnoota keenya guyyaa har'aa keessatti haala kamiitiin waayifaa namni nuuf galchee paaswoordii isaa nu dhoofse tokko akkamitti baruu akka dandeenyuun waliin ilaalla jechuudha. Egaa kana gochuudhaaf jalqaba appilikeeshinii tokko nu barbaachisa. Appilikeeshiniin kunis kallattii adda addaatiin namoonni barsiisuu danda'u. Garuu appilikeeshiniin isinitti agarsiisu har'aa kuni appilikeeshinii isa kanaadha jechuudha. Appilikeeshinii gosa isa kanaati kan isinitti agarsiisu appilikeeshinii waayifaa kooddii kan jedhu kanaa jechuudha. Kanas pileestoorii keenya jalaa argachuu ni dandeessu. Pileestoorii keessa yoo seentanii salphaamatti argachuu dandeessu. Isa booda waayifaa naannoo keessan jiru wajjin walitti mee jalqaba appilikeeshinii kana keessa seenan isinitti agarsiisa. Appilikeeshiniin kun baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Akkuma appilikeeshinii kana keessa seentanii haala kanaan isinii fida. Tokko suura kaasuudha. Kallattiidhaan isin kunoo yoo iskiriinshoot gochuu barbaaddanii jalqaba gara kanaa dhuftu jechuudha. Kunoo bakka kanatti mallattoo waayifaa argamti. Isheerraa al tokkoof tuttu jechuudha. Ergasii booda kunoo mallattoo kanatu naannoo kana jirti. Kunoo asitti akkuma argaa jirtanii. Fuuldura waayifaa keenyaatti kan argamtu mallattoo kanaadha. Mallattoo kana irraa al tokkoof gaafa xunnu bakka kanatti nuu fida. Inni kallattiidhumaan gamaaf gamasiitiin bilbila keenya irraa kan ittiin sagalee guddisanii fi kan ittiin bilbila cufan duukaa gadi qabuudhaan iskiriinshoot goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo iskiriinshoot godheera amma. Isa booda keessaan baana jechuudha. Erga keessaa baanee booda gara jalqabaatti deebina. Appilikeeshinii kana keessa deemnee seennee kunoo bakka galarii fakkaattu kanatti ol deebinaa jechuudha. Isarraa al tokkoof yeroo xunnu gara istoora keenyaatti nu fudhata. Nus wanta amma iskiriinshoot goone kana ni ilaalla. Kunoo okay gaafa inni irratti jedhu kunoo paaswoordiin maal akka ta'e bakka kanatti naaf himaa jechuudha. Baay'ee appilikeeshinii namatti toludha. Isa booda nama gaafachuun isin hin barbaachisu. Abbaa barbaadaniif guutuu dandeessu. Ofii keessaniillee guuttachuu dandeessu. Yeroo baay'ee namoonni bilbila keessan isin harkaa fuudhanii paaswoordii isiniif gootu. Garuu paaswoordiin maal akka ta'e afaan isitti himuu barbaadanii guyyaa barbaadan immoo jijjiiruu danda'u. Garuu gaafa namni isiniif gootu paaswoordii maal akka ta'e ofii keessaniif adda baastanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Egaa barnoota irraaf qabadhee isiniif dhiyaadhe barnootuma kanaadha. Egaa baay'eetti gammaddu jedheen yaada. Barnoota biraatiin akka walitti deebinutti turtii gaariin isin jedha. Ammallee chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun dagatina. Barnoota babbareedaa irraa argattu waan ta'eef nagaadhaan.